irra jirtu hordoftoota jaalatamoo kabajamoo nagaa hawaa keessummaatu akkam jirtan fayyaadha. Tafaddalaa kennadhaa harka kennadhaa waluma seenaa siniin jenna gara chaanila nama si haadha eebbisaatitti warroonni chaanila keenyaaf haarawaa taatan laayikii sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa hojjannee kara keessan dhufna. Miidiyaa kanarratti waa hedduu baranna. Wantoota baranneerraa immoo walii qooduun keenya dirqama. Kanaafuu egaa akkuma beekamu guyyaa tokko waa'ee magaala dubartoota kanarraa shamarran keenya baay'ee yeroo miidhaman arguu hin fedhu jechuudha akka kootitti. Kanaafuu gorsa adda ta'e tokko isinii qabadhee dhufee kara keessan kanatti isinii waan dhufee argadhe isiniin gahuudhaafan dhufe jechuudha. Maal inni illee hojjettan kaarraa walumaan caqafna. Kara chaanila yaadichaatitti isin geessuun duratti warroonni chaanila masii haadha eebbisaatiif haarawaa taatan mallattoo beelisan caangochuudhaan laayik sab sheer akkas godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo. Egaa maal jechuun barbaadetii jireenya keenya keessatti gaa'ila miidhagaa jiraachuudhaaf nuti dubartoonni gahee guddaa qabna jechuudha. Gahee nuyi guddaa qabnu dubartii beektuun takka abbaa manaa wallaalaa qajeelchuu dandeessi. For example akkam goote yoo jenne bakka karaa maal fa'aa goote wanta akkamii yoo goote yoo jenne noormaaliif shuwarii waa hunda himuun ulfaata miidiyaa kanarratti. Kan itti fayyadaman ni fayyaddi jechuudha. Kan itti fayyadaman ni miti ishiin si fayyadama jechuudha. Miidiyaa itti fayyadamuun dursa garuu itti fayyadama. Gorsa nama tokkoo caqasi hojiirra oolchi. Dubartiin akkamitti akka waangilli jedhutti illee akka waangilli keenya jedhutti dubartiin aboo abbaa manaa ishee qabdi jedha. Aboo gaafa jennu itti gaafatamummaa yookiin dirqama jireenya ishee san keessatti gahee isheen qabdu jechuudha. Kanaafuu nuti yoo shamarran keenya mee jireenya keenya akka hawwoota keenya sanitti guddifattu namoonni cinqamaa jirra hin jiru. Zeeroodha shamarran dhaloota kana akkasumas shamarri bara kana keessa jirru hundi keenya baay'ee tokko duubatti hafinna qabna. Maal irratti duubatti hafummaa qabna yoo jenne for example nuti shamarran keessattuu gaa'ila keenya bootaa hin qabnu. Tokko yoo dhufe widaa jennaan bahi jennaan tokkos hin fidna saniinis yoo ta'u dide bahi jennaan miti. Shamara tiyya keessattuu shamarri aboo guddaa qabdi jireenya ishee keessatti akka waangalli jedhutti illee qoronxoos 11 hamma dhumaa jiru irratti jechoota tokko ni kaasa. Akkasumas mataa ishee gaggeeffattee qaalii waaqayyoo gaafa barsiistu dubartii hinduu eebbifamtudha. Garuu kan dubartiin mataa akka kana muqullaa fuutee deemte abboo ishee ofirraa kabajaa ishee ofirraa akka kaasetitti hima jechuudha waangilli. Kanaafuu nuti akkamitti barsiisuu qabna ree? Waangila yeroo qo'annu yeroo namaa barsiisnu mataa keenya shaffanachuu dubartiin mataa qullaa deemtee fi kana addatte tokko jedha waangilli. Sirriidha. Maaliif jedhe? Anam akkanatti mataa kiyya gadhiisee gaafan dhufe dhiirri tokko yoo na laalee miira keessa seene anatu cubbamtuudha jechuudha. Kanaafan jedhe nama biraa daldaalurra gaa'ila keenya beekuu duraasan kunuunsifachuun nurra jira. Shamarran gahee jireenya keenya keessatti qabnudha kun. Gorsa shamarraniifi kun malee amma faar dhiiraaf miti. Dhiirallee immoo yoo jenne dhiirris immoo jenne dhiirris abboo haadha manaa isaatiif qaba. Isaan lamaanuu akka waangilli jedhutti isaan nama tokko jedha. Dubartiinis haadhaaf abbaa ishee hin dhiisti. Dhiirris haadhaaf abbaa isaa ni dhiisa. Isaan lamaan nama tokko ta'u jedha jechuudha waangila irratti. Egaa waangilli akkanatti nu ajaje galaa keenya lubbuu karaa kana deema jedhee erga nu ajaje maaf karaa san dhiibne karaa addunyaa deemna nuti shamarran. Mee natti hima. Kanaafuu gorsa dabalataa fidee sidii dhufaa waan na